raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wiixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3tti meetir baandii 22, 25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetii saatalaayitii naayilsaatii fi feesbuukiidhaan kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam ooltan guyyaan har'aa eebila 22 barbisaas 2021 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Kan biyyoota miseensota 15 of keessaa qabu golli nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa rakkoo namoomaa Tigraay keessaa furuuf akka daran karaan banamu dhiittaan mirga namoomaa naannoo sanaa gabaafame irrattis hatattamaan qorannaan akka gaggeeffamuuf ibsa baasee jira. Gama kaaniin godina Wallaggaa lixaa aanaa Najjoo keessatti dhukaasa banameen namoonni 3 ajjeefamuun himameera. Ajjechaa kanaaf bulchiinsi aanichaa fi waraanni bilisummaa Oromoo naannoo sanaa walimataa jiran. Kan marii dhimma dargaggootaa irratti fuulleeffatuuf torbeetti gaafa jimaataa dhiyaatu qophiin labataa har'a qabna. Mata dureen har'aa dargaggoota yaada wal faallaa dhaabbate qaban lamatu dhimma filannoo Itoophiyaa dhufaa jiru irratti mari'ata. Kanneeniif kabiroof hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Piroodiisariin keenya har'aa Nugusuu Taamiree, miidiyaa hawaasummaan kan tamsaaftu Tigisti Gammeeti. Oduu addunyaaf immoo gara tuujubeetti dabarra. Attamooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Humnoonni alaa mootummaa isaaniif mijatu hundeessuuf hojjetaa jiru jechuudhaan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed dubbataniiru. Itoophiyaa keessatti namni aangoo mootummaa qabatu filannoo qofaan jechuudhaan illee ibsanii jiran. Qophiin hojii filannoo torban dhuftu naannolee keessatti raawwatamu filannoo wayyaawaa gaggeessuuf illee murteessaadha jedhaniiru. Muummichi ministeerichaa pireezidantota naannoof hojii raawwachiistota boordii filannoo waliin walgahii gaggeessameen rakkoolee filannoon wal qabate hiikuuf torban hanga tokko dura hojii gaggeessame gamaaggamanii jiran. Muummichi ministeeraa Abiy akka ibsanitti hojiin torban tokko keessatti hojjetame rakkoolee hedduu fureeraa jedhaniiru. Hojiin kun garuu torban itti aanu cimeetti hin fufu taanaan barbaachisummaa filannoo dhufaa jiru waliin ennaa ilaalamu ga'aa miti jedhan. Filannoon kun akka hin geggeeffamneef mootummaa isaan hoogganan akka hundaa'u humnoonni barbaadan kan ittiin jedhan karoorsanii irratti fuulleffatanii hojjetaa jiru jechuun illee himatan. አንድ ዓመት በፊት ገደማ ጀምሮ ኢትዮጵያ የጀመረችው አጠቃላይ የብልጽግና ጉዞ waggaa tokko duraa jalqabee Itoophiyaan daandii badhaadhinaa kan waliigalaa fi mul'ata guguddaa isheen qabdu humnoonni morman hanga danda'ame filannoo sana fashilsiisnee lammiiwwan Itoophiyaa walitti naqnee sana booda walgahii ce'umsaa marii fi waldaa walitti qabnee mootummaa gochuudhaan akka biyyoota ollaa hanga tokko mootummaa dadhabaa qofatu hin taane waan ajajne kan hojjetu hundeessina jechuudhaan galmee qopheessanii raabsuu eega jalqabanii oolanii bulaniiru. Kaayyoof karoora akkasii kan simatan lammiiwwan biyyaa jiraachuu isaanii muummichi ministeerichaa eeruudhaan mootummaa akkasii Itoophiyaa keessatti hundeessuun hin danda'amu jedhan. Karooraaf humna alaa kana dadhabsiisuuf gareeleen mormituu yaada dhiyeessan qabaachuun akka barbaachisu caasaa diriirsanii uummata amansiisanii akka filataman jajjabeessaniiru. Har'a ganama sa'a 1:54 irratti Harargee bahaa naannoo Dadaritti kirkirri lafaa uumamuun gabaasamee jira. Kirkirri lafaa kun hanga dirree dhawaaf Hararitti illee dhaga'amuusaa jiraattonni ibsanii jiru. Sochiin lafaa kun torban dura kan mudate caalaa cimaa ta'uu Yuunivarsiitii Finfinneetti daayirektarri waaltaa ji'oofiiziksii fi saayinsii hawaa akkasumas ogeessi dhimma kirkira lafaa Piroofeesar Attalaay Ayyala ibsaniiru. Sabaa himaaleen dirree dhawaatti illee kirkirri lafaa mudate ka jedhu dogoggora ka jedhan Piroofeesar Attalaay kirkirri kun ka ta'e Dadar irratti jedhan. Torban tokko dura reektar iskeelii 3.1 kan ta'u kirkirri lafaa kan mudate yoo ta'u irra deddeebi'uudhaan gara fuula duraatti waan ta'uuf jiru waa tokkoyyuu hin mul'isu jedhan. Yeroo ammaa kirkirri lafaa naannoo sululaatti waan mudatuuf magaalaaleen naannoo jiran kanaaf saaxilamoodha ka jedhan Piroofeesarichi kunis badii hamaa kan dhaqqabsiisu sochii hamaa waan hordofsiisuuf biilsaaleen innaa ijaaraman kana tilmaama keessa akka galchan gorsaniiru jechuudhaan Addis Chakkul gabaaseera. Pireezidaantiin naannoo Amaaraa Ganyaw Tashaagar kutaalee biyyattii hanga tokko keessatti haleellaa gosa Amaaraa irratti raawwatu dhaabsisuuf naannoo Oromiyaa fi Beenishaangul Gumuz waliin hojjetaa jirra jedhan. Pireezidaantichi obbolummaa saboota kanaa gidduu jiru cimsanii dubbachuudhaan
lammiiwwan Amaaraa 50,000 ta'an hojii buna funaanuurraa galii argachuuf jecha waggaa waggaatti gara Oromiyaa godina Jimmaatti imalu jedhan. Pireezidaantichi kaleessa Finfinnee keessatti tuuta oduuf ibsa kennaniin eenyi Shawaa Kaabaaf godinaalee hawaasa Oromoo keessatti walitti bu'iinsa uumame ilaalchisuun dubbataniiru. Caasaaleen mootummaa naannoos qaama walitti bu'iinsaaf haleellaa sanaatii jechuun dubbatan. Dhageenyoon itti dabaluudhaan humnoonni gaaffii sirrii uummanni gaafatu butanii naannoo sana keessatti sabatiinsi akka dhabamu gochuu yaalan illee balaaleffataniiru jechuun Masfin Arraagee gabaaseeraa kan dhagahaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoogganaan jaarmiyaa fayyaa addunyaa barreeffama dhiyeenya Niiwuork Taayims irratti maxxansameen biyyoonni dureeyyii naannoo addunyaa dhiyeessii talaallii COVID-19 maqsan jechuun jecha jabaan dha'an. Teedros Adaanoom barreeffama isaanii kanaan talaallii ofiif qofaaf saammachuudhaan sagantaa talaallii biyyoota hiyyeeyyii akka dhaqqabuuf tolfame kaka'umsa WHOtiin hundeeffame dadhabsiisaa jedhan. Addunyaa keessatti kan mul'ataa jiru jedhan Teedros kaampaniilee talaallii kana oomishan caalbaasii olaanaadhaan gurgurataniif innaa addunyaan kabroon arcaatuu talaallii kana argachuuf asiifachi fiigaa jiru kanatti biyyoonni dureeyyii xiqqoon talaallii kana kuufataa jiru jedhan. Weerara kanatti duuluuf furmaanni jiru furmaata salphaadha kunis waliin qooddachuu yookaan dhiisuudha jedhaniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Walitti bu'iinsi Tigraay keessaa ji'a ja'affaa qabataa yeroo jiru kanatti golli nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa calliinsa isaa cabsuudhaan kamisa kaleessaa Tigraay keessa gargaarsi dhala namaa karaatti seenu akka babal'atuuf akkasumas jireenyi iddoo duraatti akka deebi'uuf gaafatee jira. Ka biyyoota miseensa ta'an 15 qabu golli nagaa eegumsaa ibsa baase kanaan humnaan gudeeddii fi hokkara saalaa dubartootaaf shamarran irratti Tigraay keessatti gaggeeffamu kan ilaaleen gabaasni dhaga'amu akka yaaddessaa ta'uu ibsee kana irratti qorannaan gaggeeffamee itti gaafatamtoonni akka beekaman ka gaafate yoo ta'u garuu kallattiidhaan waan balaaleffate hin qabu. Tigraay keessatti lubbuun hafanii kanneen ba'an akka jedhanitti humnaan gudeeddiin akka irra ga'e dhiironni gareen akka isaan gudeedan akkasumas irra hedduun isaanii uffata waraanaa kan uffatan ta'uu kan ilaaleen gabaasii ba'e kan sammuu namaa jeequufsu kanneessaadha jedhee jira. Aangawa gameessi tokkummaa mootummootaa torban kan akka jedhanitti dubartootaa fi shamarran Tigraay keessaarra miidhaa dhaqqabe guutummaatti baruufsichi baatilee hedduu gaafachuu mala. Yaalii maanguddummaa kutaa sanaa keessumaa gamtaa Afrikaa fi Igaad deeggarsa qaban irra deebi'uun kan ibsan miseensonni gola nagaa eegumsaa kun qooda fudhannaa qaban itti fufuun bu'aa akka qabu hubachiisan. Kan dura teessummaa gola nagaa eegumsaa of harkaa qabdu biyyi Aayerlaand ibsa waliigaltee kan dura teessummaan hoogganaa turte. Waggaa lamaan kan wal jijjiiru marsaa hooggantummaa amajjii darbe kan qabatte biyyi Aayerlaand yeroo lama walgahii sirnaa waan taane kan Tigraay ilaallatu walitti qabdee jirti. Roobii darbe Yuunivarsiitii Joorji Taawun sirna gaggeesse irratti jilli tokkummaa mootummootaa kan Aayerlaand Jeraaldiin Baayiren akka jedhanitti waa'ee Tigraay irratti golli nagaa eegumsaa callisuun deebii dhorkuu yoo ta'u haala jiru waan gargaaruun qabu yaada isaanii kamisa kaleessaa dhiyeessan kanaan Jeraaldiin yeroo jalqabaaf golli nagaa eegumsaa rakkoo gargaarsa dhala namaa Tigraay keessaa kan ilaaleen sagalee tokkoon yaaddoo qabu ibsee jechuudhaan ibsa baasan. Tarkaanfii jalqabaa mootummaan Itoophiyaa fudhate simachuusaa kamisa kaleessaa kabeessise golli nagaa eegumsaa kanneen gargaarsa namoomaa raabsuuf iddoo sanarra jiran waan tokkittiin isaan barbaadan ittisa tokko malee carraa uummata gargaarsa eeggatu ka Tigraay keessaa dhaqqabuudha jedhee jira. Tigraay baatii sadaasa darbee kaasee giddugala walitti bu'iinsaa taatee jirti. Kunis mootummaan federaalaa akka jedhutti loltoonni adda bilisummaa uummata Tigraay maadhee waraana ittisaa kan Tigraay keessa jiru egaa haleelanii booda. Haleellaan kun mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii waraana garee TPLF irratti akka fudhatu taasisee jedhu muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed tokkummaa mootummootaatti ergamaa dhaabbataan kan mootummaa Itoophiyaa gama tiwutarii isaatiin deebii kenne maxxansee jira. Innis akka jedhutti hojiin seera kabachiisuu Itoophiyaa keessaa dhimma keessoo biyyattii kan seera biyyattiin to'atamu yoo ta'u kunis seera mirga dhala namaa ka dabalatu ta'uu hubachiisuu barbaannaa jedha. Ibsi kun itti fufees Tigraay keessatti
seeraa fi sirna eegsisuuf tarkaanfii fudhatame seera abbaa biyyummaa kutaa sanaa keessa jiraa jedheera. Humnaan gudeeddii dabalatee dhiittaa mirga namoomaa dhaqqaban qoratee itti gaafatamtoota adda baafachuuf mootummaan Itoophiyaa waadaa seenee irra deebi'ee mirkaneessee jira. Kana malees gargaarsa dhala namaa harka caalaasaa Tigraayiif dhiyeessaa akka jiru ibsuun hawaasni addunyaa gaaffii gargaarsaa Tigraay keessaa fi kanneen biroof waan arjoomu akka dabalu gaafatee jira. Bulchiinsi yeroo kan Tigraay akka tilmaamutti uummata Tigraay miliyoona 6 ta'u keessaa miliyoona 4.5 gargaarsa dhala namaa barbaadu. Tokkummaan mootummootaa waggaa kana keessa Tigraayii fi guutummaa Itoophiyaa keessa kan jiran uummata miliyoona 16 gargaaruuf kan oolu doolaara biliyoona 1.5 argachuuf iyyataa jira. Godina Wallaggaa lixaa aanaa Najjoo keessatti wiixata darbee dhukaasa banameen namoonni meeshaa waraanaa hin hidhatin 3 ajjeefaman jedhu bulchaan aanaa Najjoo. Bulchaan aanichaa obbo Taliilaa Tarrafa ajjeechaa kana abaa'oo shaneetu raawwatee jechuun himatan. Namni bakka sana akka turan dubbatan immoo waan gamaaf gamanaa dhukaafamaa tureef qaama ajjeese adda hin baafne jechuun ibsan. Kan mootummaan abaa'oo shaneettiin jedhu hidhattoota waraana bilisummaa Oromootti dubbi himaa zoonii lixaa bilisummaa guutaa. Nuti ajjeechaa kana hin raawwanne jechuun haalanii jiru. Naakoor Malkaa gabaasa guutuu qaba. Godina Wallagga lixaa aanaa Najjoo ganda guutee diillaa jedhamu keessatti namoota kumaatamaan lakkaa'amantu mala aadaan warqee baasuun of jiraachisaa kan jedhan jiraataan gandichaa sababaa nageenya koof yaaddoo qabuuf maqaan koo akka hin eeramne jedhan tokko torbanuma kana keessa gaafa wiixataa waaree booda naannoo sa'aatii 9tti dhukaasti banamuu himuun namootni illee ajjeefaman jechuun akkasitti ibsu. Iddoo adda addaa garaa dhufanii Shawaa Baarraa kan dhufeera, Mandiirraa kan dhufeera, Wallagga Baarraa kan dhufeera iddoo baay'eedha dhufanii achi shoo warqee shootu uummati keenya irratti jiraachuu. Ganama sana dhukaasatu allafa dhuka'ee humni dhukaase sun eenyu akka ta'e hin beekamu. Ta'anii aanaa keenyaa humna nageenyaa jini dhimma sana tasgabbeessuuf gadi bu'an. Gaafa isaan bu'anii jedhanii uummata baay'ee isaanii ammana kan hin jennedha. Kallattii dhumaanii hiriiraa jennaan uummati sodaa qaba waan ta'eef xinnoo ishee naqamee naani dhaabbataatti jiranii meeshaa irra qabanii tokkosanii. Eenyu kan tokkosu? Humna poolisoota qilboombitu tokko hoomni lafa sanaa hin machaa'ee kana booda tuksii jalqabanii jechuudha humni isaan dhufaadha. Kana booda namooti fiiganii yeroo fiigan humna achi keessa jira kan jedhu humni immoo tuksii jalqabee jechuudha. Eessaan akka inni tokko hin beeku booddeedhaan inni tokko addu inni tokko ijoollee nama 6 rukutame nama 6 ta'aa lubbuu nama 3 badee namni 2 yeroo mammideetii du'anii namni tokko immoo kaleessa mana gurgurtaatti du'anii namni sadii boommayuu wallaansarra jiru kana achi namni tokko namni jiru ijoollee durbaa 3 turanii warri kutamanii namni 3 ta'anii du'aniif. Amma dhukaasa kana namoota kanarra miidhaa kan geessise eenyu laata? Beekumsa sanaatiin kan wal qabate nageenyi waan hin jirreefi humni gamanaatti kallattii inni ittiin hojjetu hin dandeenyu waan ta'eef gidduutti namoota miidhamee jira. Bulchaan aanaa Najjoo obbo Taliilaa Tarrafa guutee diillaa keessatti namootni ajjeefamuun dhugaa ta'uu dubbachuun waan mudate jedhan ibsanii jiru. Gandi guutee diillaa inni Wallagga lixaa aanaa Najjoo keessa argama. Bakka kana albuudii warqee aadaadhaan bahutu jira. Kanaan dura akka seeraaf qajeelfamaa biyyi kun itti gaggeeffamtutti albuudii warqee waldaadhaan gurmaa'eeti namni kan inni baasu. Kana kan kuusa godhannee aanaa keenya keessatti waldaa 2 ijaarree bakka sanarratti gurmeessinee turre. Isaan kun hojii kanaaf hojjetanii gidduutti alseerummaan hin babal'ate. Namoonni godina biraa keessaa aanaalee biraa keessaa deddeebi'anii iddoo sanatti argamanii warqee gulaalaa turanii 5 bakka sanatti deddeebinee hubannaa uumnee fi seera almaa kanaan warqee kan akka nun gulaalleef kallattii kennee fi akka achirraa deemanii taasisnee turre jechuudha. Namni achirratti dhufee warqee kana gulaalaman fixatee naannoo nama 5,000 hanga 7,000 ta'a jechuudha. Kallattii nu kennineef kana fudhachuu didanii itti deddeebi'anii lafni kun lafa waliis qabaa, lafa kan uummataas qabaa caccabsanii balleessaa turan jechuudha. Torban darbe keessa 10,000 kaafte gara sa'aatii 9tti dhimma kana furmaatatti kennuuf bakka sanatti kan hin argamne qaamni nageenyaa kan mootummaas jira. Kannee uummata sana achitti walitti qabnee hojiin kun hojii seeraa alaa ta'uusaa walii wajjin to'ataa jirru. Gidduutti uummatuma walitti qabame kana keessaa hokkaraa kaasanii boca kaasanii iyyanii nutti ka'anii jechuudha. Dhukaasii kallattii garaagaraa irraa kan inni dhuka'e jechuudha.
Diinaa Aboo Shanee kan jedhamu naannoo sana keessa socho'aa kan ture. Guyyaa sana naannoo sanatti argamee rasaasa dhukaasaa akka ture taajjabdoonni naannoo sanarraa nuuf kennanii turanii. Kana booda dubbii kanaa itti tasgabbeessinee booda gaafa laallu namooti 6 rukutamanii jiru. Namni 3 turanii. Kanneen 3 hafan immoo mana qorichaa seenanii wallaansa barbaachisu argatanii jechuudha. Qaamni kan keenyan dhukaaseera okkara kana kan kaase immoo diina waanta ta'eef innis ganama dhukaasaa ture waanta ta'eef sa'aatii kana tilmaama keenyaan yookaan shakkii keenyaan nu dhukaase ni yaadda. Dhukaasni ganamaa sun maalirraa kan ka'e ture? Dhukaasni ganamaa sun akka isaan irraa odeeffannetti qaamni mootummaa dhufeeyyuu isinitti bu'uu hin danda'u yoo jiraatan immoo isin iddoo sanarraa gaafa qaamni mootummaa dhufu baqattaatii immoo yeroo sana tarkaanfii fudhannaa kan jedhu orienteeshiniin nuu kennamee jedhan yerootti warqee sana baasan. Kan qabaman jiru? Kan to'atame haga ammaatti. Naannoo sanatti amma haalli jiru maal fakkaata? Amma naannoo sanatti warri warqee ongulaalan godinaalee garaagaraarraa aanaa garaagaraarraa warri dhufan suni bakka biraatti deebi'anii jiru. Naannoon sun ammatti nagaadha wanti gara biraanis hin jiru warri du'an immoo awwaalaman. Qaamolee obbo Taliilaan ajjechaa kana raawwatan jechuun himatan isaan Aboo Shanee jechuun waaman waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaatti dubbii himaa kan ta'an Bilisummaa Guutaa bilbilaan gaafannee dhimma kana irratti deebiin kennan kunootti. Bulchiinsa mootummaa aanaa sanaa Aboo Shanee kan jedhudha. Nuti Aboo Shanee miti waraana bilisummaa Oromooti. Waraana bilisummaa Oromoo bakka bu'ee kennuu hin danda'arraa nama qaama Shanee jedhu nuti hin beeknu kana gaafachuu danda'u. Garuu akka waraana bilisummaa Oromootti wantoonni iddoo sanatti raawwataman dhugaa hawaasni hundumtuu ija isaatiin arge gidduutti kan raawwatame abalu jechuun hin danda'amu. Ajjecha joolaa kana kan raawwate qaama mootummaa waajjira dhaabaa aanaa sanaa bulchiinsa magaalaa naannoo sanaa akkasumallee gaafatamaa bulchiinsa aanaa sanaa kan ta'e isaan uummata kanaa albuuda baasuudhaaf affeeranii jiraattota hojjetanii bulan iddoo sanatti walitti qabanii bifa albuuda baasuutiin qarshii 500 yeroo harkaa guurratan hawaasni magaala sanaaf baadiyyaa sanaa ragaa guutuu waan qabatamaa yeroo sana ta'e kennuu danda'a. Irraa nala waraana bilisummaa Oromoo miti. Ragaa kallattiif alkallattii dhiyeessuu dandeenya jechuudha. Qaamni walabaa biyyattiidhaan ala ta'ee gadi bu'ee dhimma kana akka inni qulqulleeffatu illee kabajaan gaafannaa jechuudha. Kan bulchaan aanaa Najjoo gandoota biroo keessattis hidhattootni kunneen namoota nagaaf qaamolee hawaasaa mootummaa waliin hariiroo qabu jedhanii shakkan ajjeesuu jechuun himatan gochicha hin raawwanne jechuun isa mootummaan hidhattootni harka kennatanii galu akka yaada furmaataatti dhiyeessu Bilisummaa Guutaa ammoo waan furmaata ta'a jedhan akkasitti ibsanii jiru. Furmaata kana gabaabaadha. Gaaffii uummata Oromoo yookaan uummata biyyichaa impaayera Itoophiyaa keessatti argamu bakka gaaffii mirgaa gaafatu keewwata 39 yoo uummata kanaaf mirkanaa'ee biyya kana keessatti nagaan argamuu danda'a. Amma himma murteeffannaa uummata tokko hin kabajamnetti amma uummanni karaa nagaa gaaffii gaafatee deebiin ragaasaan deebisamutti nagaan hin argamu. Sarbamoota mirga namummaa garaagaraa Oromiyaa lixaatti raawwatamaa turaniif mootummaaf WBO'n quba walitti qabaa turanii jiru. Mootummaan ammoo gameessaan hidhattoota Aboo Shanee jedhu kanneen irratti tarkaanfii fudhachaa turuu isaa irra deddeebiin ibsa. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Dhaggeeffattoota keenya jimaata yeroo maraka dhiyaatuu fi dargaggoota irratti fuulleeffatu qophiin labataa kunoo qopheessitee ka dhiyeessitu Tigist Gammeeti. Qophii labataa. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya qophiin labataa irraa filannoo Itoophiyaan itti deemaa jirtu irratti xiyyeeffata. Qindeessee anis ni dhiyeessu immoo ani Tigist Gammeeti gara dubbii ijoo. Keessumoota lama qaba. Tokko haala amma biyyattiin keessa jirtu irratti filannoo dhugaa gaggeessuun waan hin danda'amne jedha. Keessumaan kiyya lammataa immoo filannoon godhamuu qaba jedhaa nama ofiifis dorgomuudha dhiyaate. Egaa mata duree kana ilaalchisee waan jiru amma tokko jedhee tanan gara keessumoota keenyatti deebina. Boordiin filannoo Itoophiyaa naannoo Tigraay achi guutummaa biyyattii keessatti filannoon akka gaggeeffamuudha qophiitti jiran beeksiseera. Rakkina nageenyatiin wal qabatee immoo Oromiyaa godina Wallagga Lixaatii fi Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti
amma ammaatti galmeessuun akka hin jalqabamnes ibsameera. Karaa biraatiin biyyattiin haalli keessa jirtu filannoo geggeessuudhaa rakkisaadha. San dura waan hojjetamuu qaban baay'eetu jira jedhee warri akeekkachiisus jiru. Amma gara marii goonetti sin deebisaa keessummoonni kiyya of beeksisuudhaan jalqaban. Obsaa Abdiisaan jedhama. Yuunivarsiitii Finfinnee irraa barataa saayinsii siyaasaatiif hariiroo addunyaa keessaa. Egaa hirmaannaa siyaasaatti akkuma dargaggoo tokkotti wantoota natti dhagahaman isaan akeekkachiisuudhaan qooda kiyya bahaadha. Ani immoo Dibaayyoo Dagafaan jedhama. Yuunivarsiitii Finfinnee kaadhimamaa PhD fi Sillachuu ulfaadha. Egaa filannoodha. Yeroo ji'a lamaa gadiitu hafe hirmaannaan keessan filuudhaanis yoo ta'e yookaan immoo filatamuudhaan maal fakkaata? Obsaa sirraa jalqabu. Galmoofnee kan nuti jirru magaalaa Finfinnee keessa kan magaalaa Finfinnee keessatti Prosperity Party yookiin immoo bilchiginaa raajii dorgomaatti jiru warra Abinii, warra Baaldaraasii, warra Izeemaati. Isaan kun hundumti isaanii iyyuu immoo warra Unitary State leellisaniif federaalistii keessaa hin mul'anne waan ta'eef iyyuu eenyuun eenyu keessaa filachuudhaaf kaardii filannoo fudhanna kan jedhu ilaalcha keessa galchuudhaan anis hiriyoonni kiyyas baay'een maatii kiyyaas firoottan kiyyas hin fudhatiniin jirra. Yoo wanti nuti keessaa filannu hin jiraanne filannoo sobaa fakkeessuudhaa fi itti deemnaa jennee dhimma harka keessaa fudhannee tahaatti jirra. Buzaayyoo amma carraan keeti. Tole, dhugaa dubbachuudhaaf filannoo bara kana gaggeeffamu irratti lakki ani hirmaadhu jedha obsaanii kun carraa warra ilaalcha sirna duraanii qabu banuudha jechuudha karaa biraatiin jechuudha. Maaliif Abiin yoo mo'ame har'a ilaalchi inni fidee dhufu Baaldaraas yoo mo'ame ilaalchi inni fidee beekama waan ta'eef maanifestoo isaanii jechuu waan ta'eef jechuudha. Badhaadhinni garuu akkasiiti. Sabdaneessadha. Afaan hedduu fayyadama. Aadaa hedduu fayyadama. Ijoollee Oromootii Finfinnee keessatti Oromummaa lafa qabsiisaa jirra. Kanaaf kaardii fudhatee filachuutii qaba. Akka kootti immoo ta'anii irratti dorgomuu paartii badhaadhinaa bakka bu'ee abaa'oonis kaafaa'oonis ni hirmaataa jedhamee yaadamaa ture jechuudha. Booda isaan hin hirmaannuu jedhanii ibsa baasan jechuudha. Waan isaan dhiisaniif Oromoo kufa miti. Waan isaan dhiisaniif Oromiyaan diigaa miti. Waan isaan dhiisaniif Oromummaan qaba miti jechuudha. Isaan waan jiraataniif filannoon ulaagaa ibsuudhaaf jechuudha. Paartileen amma maqaa isaanii olitti kaafaman kun keessa hafanidha. Filannoon ulaagaan guunne jedhee yaaduun qabu waan jedhu kaastetta. Obsaadha fancarraa kenna kanarratti yaada isaa akka kennatu. Anaan akka natti fakkaatutti tokkoffaa bakka dorgomaan hin jirretti keessattuu naannoo Oromiyaa keessatti haala nama gaddisiisuun bilchiginnaan qofti yookiin immoo badhaadhinni qofti iddoon itti qophaa fiigee dorgomee injifachuudhaaf jirutu jira. Sun immoo filannoo nama jechisiisu. Silaa filannoo waan ta'uu qabu filannoowwan adda addaa dhiyaatanii sana keessaa yoo filatamedha. Ammam qophiidha biyyi sun filannoo geggeessuudha. Buzaayyoo. Baay'ee gaariidha. Filannoon biyyuma kamittuu taanaan before election, while election, after election, yoo biyya kamitti yoo ta'e ni jiraata jechuudha. Yaaddoonii gara Itoophiyaatti gaafa immoo filannoon bara kanaa gaggeeffamuuf qophiin taasifamaa jira. Oromiyaa yoo ilaalle paartileen akka ABO fi KFO dhumarratti lakki hin hirmaannuu jedhamu. Egaa maaliif bahan waan jedhu kanarratti sababoonni isaan himatan hooggantoonni isaanii hidhamuu, miseensonni hidhamuudhaaf kaan irratti ibsisaan kennan jira. Sababni isaan kennan sun amansiisa miti moo amansiisadha jettee amanta? Qabsoo uummanni itti wareegame eenyutu galmaan ga'a waan jedhu malee paartilee kana waan kaleessa hojjetaniif akka paartiitti galata guddaa qabnaaf. Garuu maal isaan namoota jalaatti dhimma namoota hidhamee kan adda baasu kan qulqulleessu poolisiidhaan kun poolisiitu adda baasaa yakka isaanii keessa malee asitti kanarratti ani dubbachuu danda'u. Waan 15 ta'ee dorgomeef 30 ta'ee dorgomeef gaaffii Oromoo deebisa jechuus miti. Akka injifatamuu hin dandeenye waan beekaniif keessaas alaas akka filannoon gufatu filannoo kun akka maqaa badu barbaadanii malee waggaa meeqayyuu hirmaataa turanii. Obsaa obbo Buzaayyoo naasa'e kanarratti ati yoo yaadni kee maal fakkaata? Ayyee galatoon alfaadhu. Ani wanta jechuudha barbaadu inni guddaan wanti karaa qaama mootummaatiin dubbatamu kun baay'een isaa qabatamaatti waan lafarra jiru miti. Haala qabatamaa lafarra hin jirreeni filannoo sadarkaa biyyaalessaatti taasisuudhaaf jedhamu sana keessatti kan dorgomuudhaaf jiru silaa kan morkataa jabaadha jedhamee yaadamu. Isaan nuti uummata kanaaf dorgomuudhaaf jirra jedhanii yeroo isaan itti galmaa'anii sochii jalqabanitti sababii wal adda addaatti coranii haala amansiisaa hin taaneen du'aa caaluu booddee hooggantoota paartilee siyaasaa hidhanii immoo taphaan ala gochuudhaan amma immoo filannoo ifaa fi bilisa haqa qabeessa ta'e ni adeemsifna jechuun
sochoo malee balaliisuuf yaaluudha. Mormitoota sochiin isaanii danqamee miseensonni isaanii baay'een jalaa hidhamanii. Egaan dhimmi kun dhimma poolisiiti kan inni jedhee fi dhimma siyaasaati malee dhimma poolisiiti miti. Akkamittiin namni tuyya akka tokko hin hojjetin ilaalcha siyaasaatiif qofa namni sadarkaa kanatti hundumtuu hidhameeti teessifaman. Akkasumas immoo kan gama KFOs yoo fudhanne waajjiraaleen isaanii akka hin banamne iddoo banametti akka cufamu taasifamaatii ture. Baroota darban keessatti dorgomaa jiraachuun isaanii haqadha keessattuu KFOs garuu dararaan hamma kanaarratti adeemsifameetiif miti. Akka nama dargaggeessa ol adeemaa dhimmi biyya kanaa isa laallatutti yoo kan deemnu taate firiin filannoo kanaa nama hirmaachisuudhaa qabu utuu hin hirmaachisin qaamolee hirmaachisuudhaa qabu utuu hin hirmaachisin marii biyyaalessaa taasifamuudhaa qabu utuu hin taasisin kan itti adeemsifamu yoo ta'e firiin filannoo kanaas ibsuu waan hammeessaa fi leejitimeetii mootummaatiif qofa kan hojjetu kan olaantummaan uummataa ittiin kabajamnee fi fedhiin uummataa irraa hin calaqqifne taha. Kana kanan jedhuuf immoo haala qabatamaa uummatni ammatti dararamaatii jiru ukkaanfameetii jiru waan argaa jiruufidha. Egaan akka waan filannoo isaaniitiin keessaa bahanitti fudhachuun yookiin immoo dhaadessuun sirrii miti. Hedduutti yaada dhaggeeffatootaa. Siifan kiyya eenyuun dorgomuuf filannoo sobaatii jetti. Muhaddiin Muzaamiil immoo paartiin keenya badhaadhina kana maleen filannuu jedhe. Mohaammed Musaa biyyattiin cinaan harka mootummaarra bahaatii jirti filannoon Itoophiyaa soba dhugaarra fagaatee jedha. Egaan kun sagantaa kana amma qindeessinetti yaadota dhufan keessaa amma tokko. Warri Facebook irra jirtan sin hundi marii kanarratti akka hirmaattanan si dhaffeera. Facebook/VOA Afaan Oromoo irratti yaada qabdan nu biraan gaha. Amma gara mariitti deebina si yaadachiisuudha keessumoonni kiyya Bizaayyoo Dagafaa Yuunivarsiitii Finfinneetti kaadhimamaa PhD akkasumas immoo Obsaa Abdiisaa achuma Yuunivarsiitii Finfinneetti barataa saayinsii siyaasatii fi hariiroo addunyaati. Obsaa gara kee dhufu. Paartiin 25 ta'eef filannoon sirriin keessa jira jechuu miti jedhaniiru. Obbo Buzaayyoon osoo kana naaf ibsanii gaariidha. Filannoo bal'aa qabaachuun maalidha? Isiniinoo paartii keessatti isin filateeti. Utuu namni isin cinaa dhaabbatee dorgomee isinuma mataa isaatiif simboo hin qabaatu ture gaaffii jedhu gaafachuun hin barbaada galatoomaa ulfaata. Buzaayyoo. Baay'ee gaariidha. Egaa gabaabsuudhumaaf ani paartileen siyaasaa Oromoo dorgomtootaa Oromiyaa keessatti dorgomuun baay'ee barbaachisaadha. Badhaadhinaafuu filannoo guddaadha jennee kaane garuu filannoo bara kanaa keessaa baaneerraa jedhaniitu fedha isaaniitiin keessaa ba'an malee eenyuyyuu kan dhiibee baasan. Maal isaan filannoo keessaa yoo ba'an filannoon isin hafu filannoo keessaa yoo ba'an namni akka hiikamuu hin danda'u baay'ee. Akkamittiin filannoo keessaa ba'uun isaaniif furmaata ta'a. Filannoo keessatti hirmaatanii kan caalu warra hidhameefuu taanaan uummataafuu taanaan sagalee ta'uu yoo barbaadan paarlaamaatti hirmaachuuf akkeetti hirmaachuudha malee bara baraan ilaala 83 wayyaaneetiin dhiibee ba'ee TPLFitti nu dhiibee baane jedhanii dhiibamanii baane. Yeroo hundumaa dhiibamnee baane gowwoomfamnee baane yoo itti fakkatu. Kanaaf ta'anii isaan of ilaaluu qabu jechuudha. Waan isaan dhiisaniif oromummaan qabamiti jechuudha. Inni hamma hin taane jechuun innichi bara dhufuu hin ta'u jechuu miti. Tarii mootummaa Oromti kun iyyuu immoo gaabbee wantoonni ta'aa jiran kun sirrii miti jedhee akka duraan jedhanii dhaadessaatii turan jijjiirama keessaa dhufu gahee mataa isaanii ni gumaachu jedheen xiqqoo ishiitti abdii miti gochaadhuma masaanuuwwan keenya irratti taasisan kanaanii kaka'anii murtoo ta'e tarii hin murteessu ta'uu danda'a. Sanaan alatti garuu kan hidhame nuuf haa hiikamu humni siyaasa haqaa jala haa seenu instituushiin haqaa instituushinii biyyi kun ittiin hoogganamtu nuuf haa taatu. Obsaa Abdiisaa Yuunivarsiitii Finfinneetti barataa saayinsii siyaasatii fi hariiroo addunyaa. Bizaayyoo Dagafaa achuma Yuunivarsiitii Finfinneetti kaadhimamaa PhD sillachuu yeroo keessaniif yaada keessaniif ulfaadha. Baay'ee galatoomee jira. Dhumarratti wayisinitti harri Ebli 25 waggaadhanuu guyyaa guyyaan kitaabaa akka addunyaatti itti yaadatamee oolu. Tokkummaa mootummootatti dhaabbata barumsa saayinsiidhaa fi aadaa irratti hojjetu yuuneeskootu guyyaan kun akka yaadatamu jalqaba yaada dhiheessee biyyoota 100 ol ta'an keessatti guyyaan kun yaadatamee oolaa jechuudha. Kanumaan qophii labataan har'aa xumureera torban mata duree biraa qophii biraatiin walitti deebina. Qindeessaan isinii dhiheesse ani Tigist Gammeeti nagahaan. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3 meetir baandii 22, 25 fi 31 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufu.